لك الحمد ربي يا مولاي يا رحماني رحمنك بلا دزها قوقلني موتي الرهبري في الدنيا والدين كي قف موت مان الدين قبل نبني الحمد لله زها قوقلني كنو وقاقيني فضل مكيتيني الصلاة والسلام على نبي زيني وآل وصحبه وردفتو تزاني Kennaan hariiroo nama dhuunfaa fi hawaasaa ni cimsa. Kennaan kaayyoo kennamuufis qaba. Keessattuu kennaan waliif kennamu kabajaa fi jaalala tokkummaa fi walooma cimsuufis ni kennama. Kennaan namni namaa kennus ta'e namni fudhatus kennaa irratti miira gammachuu ni uummata. Muka maleen koran akkuma jedhamu namnis nama malee hin tolu. Wantoota naannoo keenyatti gammachuu namatti uuman hedduun jiraatanis gaafa ayyaanaa kennaan namaaf yoo kennamu miidhagina ayyaanichaa daranis ni dabala. Ashama harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ayyaana Iid al-Fixrii kan bara 2017 sababeeffachuun kennaan hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti gahee inni qabu irratti waan qindeeffanne qabna nu duukaa bu'a. Alhamdulillahi ziha gawgalanne kuno waggaa geenye fadluma keeteene الصلاة والسلام على نبي زيني وآل وصحبه وردفتوتا زاني. Gaafa ayyaanaa wantoota ayyaana miidhagsan keessaa tokko kennaa namoonni waliif kennanii. Gaafa ayyaanaa kun kennaa yoo fudhatu kun ammoo kennaa namaaf kenna. Kennaan kun ammoo hariiroo namootas ni cimsa. Dhimma kanarratti namoonni dubbisne faayidaa namoonni nama jaalatanii fi kabajaniifis darbees hariiroo cimsuuf kennan akkas jechuun yaada isaanii nuuf qoodanii. Adina Nabi Muhammad kennaan keessattuu gaafa ayyaanaa akka Iid al-Fixriidha hiika guddaa qaba. Ergaa garagaraa dabarsa. Wanni adda godhu ammoo guyyaa gammachuu waan ta'eef tokkummaa hawaasummaa cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Miirota gaggaarii uuma. Miironni isaan uuman jaalalaa fi tokkummaa jabeessa. Waltumsuu fi waliif yaaduudhaas mul'isa. Namoota harka qalleeyyii ammoo gammachiisuudhaan araaraa fi wal hubannaan hawaasa keessatti akka uumamu guddaa gargaara. Namni yoo kennaa garagaraa fudhate ni gammada. Keessattuu ammoo guyyaa gammachuu waan ta'eef daran gammachuun itti dhagahama jechuudha. Misgaanaa Mararaan jedhama. Namni tokko immoo ayyaana waggaa irratti kennaa yoo namaaf kennu gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Anaaf fakkeenyaaf qabu yoo ta'e namni tokko kennaa gaafa naaf kennu itti nyaadhee itti bohaaree itti dhugee waan an dabarsee fi namni suni waaqayyoo biraas eebba hin argata. Anillee garaan koo gammadee ayyaana sana waan itti dabarsee fi nama sanatti guddaan gammada. Anwar Abdii Bilaaliin jedhama. Wanti guddaan namni kennaa si kennu san gatii siif kennee yookaan akka si jaalatu akka si kabaju hiriyaa akka ta'e fi bakka guddaa akka si qabu agarsiisa. Kanaan addatti immoo kennaan guyyaa ayyaanaa siif kennamu kaan irra bakka guddaa qabaata. Sababni isaa guyyaan kun nama amantii san guyyaa san kabajuuf guyyaa kabajamaadha. Kanaafuu namni guyyaa san irratti immoo itti yaadee ayyaana san guyyaa saniif kabajaa guddaa qabaate kennaan nama gammachiisullee garuu kennaan guyyaa ayyaana guyyaa kanarra gammachuu guddaa qabaata jechuudha. Gaafa ayyaanaa wantoota ayyaana miidhagsan keessaa tokko kennaa namoonni waliif kennanii. Kennaan kun ammoo hariiroo namootas ni cimsa. Akka muslimaatti guyyaan gammachuudha kan muslimaa waggaatti yeroo lama isaan keessaa tokko Iid al-Fixrii fi Iid Arafaadha. Guyyoota kana sababeeffachuun musliimoota hedduutu waan qabu ollaa wajjinis qooddata. Aalii firrii walitti dhufee wal arka walitti dhihaata wal qunnama. Yoo biyya garagaraa jiraatillee guyyoota jajjabaa kana sababeeffachuun gara maatiitti deebi'a. Ollaan hundi waliin nyaatee dhuga kan qabneef haa qabu waan qaburraa qoodee fi gammachuu wal jijjiira. Kuni ammoo haalata gaariin hariiroon gaariin hawaasa gidduutti akka uumu hedduu gargaara. Jaalalli akka dabalu wal quba qabaannaan hawaasaa rakkinaa fi yeroo hunda keessatti akka jaalalli walitti dhufeenya hawaasaa cimu gargaara. Amantii kamuu saba kamuu yoo haa ta'u namni tokko yoo harkaan qabanne ta'e isa dhabe tokkoof gaafa dabarsee kennu kuni hariiroo cimsaa jaalala biyyaallee cimsuu danda'a. Gara fuulduraatti illee tokkummaan biyyaallee itti fufuu danda'a. Alhamdulillahi ziha gawgalanne kuno waggaa geenye fadluma keeteene as-salaatu was-salaamu ala nabi zayni wa ali wasahbihi wardoftoota zaani. Akka aadaattis akka amantiittis kennaa walii kennuun akka malee jajjabeeffamu. Maatii jidduutti abbaa fi haadha warraa jidduutti ollaa jidduutti hiriyoota jidduutti kennaan hariiroo cimsuu keessatti gahee guddaa qabaata. Amantiin Islaamaa akkuma amantii birootti kennaa waliif kennuu kana akka malee jajjabeeffama. Maatiin hiriyoonni ollaan akka
kennaa waliif kennan ni jajjabeeffamaa jechuudha. Kanaafuu amantii Islaamaa biratti abbaa warraa haadha warraatiif kennaa kennuun haadhiiroo abbaa warraa fi haadha warraa jidduu jiru cimsuu keessatti gaa'ela sanis utubuu keessatti ollaan ollaadhaaf kennaa waliif kennuun amantii Islaamaa biratti akka malee jajjabeeffamaa. Kennaan guyyaa ayyaana waliif kennamu hariiroo hawaasummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Amma fakkeenya uffata kennaa argachuu dandeessa akka bilbiloota elektirooniksiidhaan wal qabatu. Yeroo kennaa sii kenname sana argitu ayyaana sanas namoota kennaa kana sii kennan illee yaadatta. Kan biraa immoo jaalala tokkummaa waliin jireenya hawaasummaa waliif yaaduu wal quba qabaachuu keessatti gahee guddaa qaba. Kennaan immoo guddatee xiqqaatee miti waan haa ta'u waan yeroo biraa afaan ifaan haasoftu osoo kana godhadhee osoo kana qabaadhe waan jettu keessa kee jira taanaan namni immoo kennaa sii kennu waan ati jaalattu otoo ati hin beekin dhoksaadha waan sii kennu atis nama biraatiif kennaa kennuu akka dandeessu namoonni ati gargaarte immoo deebisanii eebbisaan sii kennan kennaadha akka amantii isaatti si eebbisaa eebbichi immoo agartee bara jireenya kee irratti bara quufaa bara eebbaa bara gammachuu sii ta'a baroota taanan ayyaanota taanatti immoo kanarraan kan adda ta'e wayii akka hojjettuuf kan si kakaasudha. Kennaa fi hariiroon jireenyaa namoota keessatti bakka guddaa kan qabudha. Jiruu guyyuu jiraannu keessatti rakkoo fi makkoo qofa osoo hin taane taatee nuti gaafa gammannu waliif qoodnus of keessatti hammata. Waliin jiraachuu namootatis ni mul'isa. Gaafa jirru quba wal qabaannee waan qabnu waliin qooddannee kan dhabe gargaaruun gaafa ayyaana qofa osoo hin taane gocha keenya guyyuu godhachuus akeeka. Kanumaan safartuuwwan hariiroo hawaasummaa cimsan keessaa akka amantiittis ta'e akka aadaatti ammoo kennaan tokko ta'uu namoonni nuti dubbisnes kan nutti himani. Tokkoffaa guyyaan guyyaa guddaa, guyyaa kabajaa qabu, guyyaa jaalalaa, guyyaa gammachuu, guyyaa wanni keessa gootu hundi nama bira qofatti osoo hin taane Rabbi biratti illee kabajaa guddaa qabu. Waan ta'eef kennaan guyyaa kana godhamu adda. Keessumattuu kennaalee yeroo hunda ta'uu fi kennaa ajirii guddaas Rabbi biratti qabu waan ta'eef guyyaa kana keessa kennaalee ajaa'ibaatti jedhamee yaadama. Akka saahibbaniittis yoo ta'e kennaaleen garaagaraa ni jiraatu. Kennaa akka gartee namoota jaalattuuf guyyaa jala bultii Iidaa shittoo akka qopheessitee kennuu fi mudawwara gaggaarii bareedaa bittee geessuu fi walirra deemtee haala taa dandeessuun waa hundaan jaalala agarsiisuu tokko keessatti argama. Kuni hawaasa keenya keessatti waan yeroo hunda jajjabeeffamuu qabudha. Gaafa ayyaanas ta'e yeroo kaan keessatti kennaan nuti walii kennu wal deeggaruun hariiroo hiriyummaa, hariiroo abbaa warraa fi haadha warraa akkasumas hariiroo hawaasummaa cimsuuf darbees jaalalli akka dabaluuf shoora guddaa qabaachuu ni kaasu. Kanarratti ani yookaan nuti eessa jirra jedhanii akka gareettis ta'e akka dhuunfatti of gaafachuunis gaariidha. Kabaja ayyaana waggaas ta'e keessattuu yeroo ayyaana Iidul Fitrii kanas kennamu akka qabu namoonni turtii nuti waliin taasisne nutti himani. Islaamummaan firaaf aantee qofatti osoo hin daangeffamiin ollaa fi hiriyaa gargaaruuf gorsa guddaa kenna. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ayni ollaa kabajuun, ollaa ifii too'achuun, ollaa ifii gargaaruun, osoo ollaan kee nyaatee hin dhuyne, osoo ollaan kee biilaan bulu, ollaan kee waan nyaatee bulu hin qabne, ati nyaattee quuftee bulu akka heera shari'aa amantii musliimaa keessatti dhorkamaa. Kennaan ati ollaaf kennitu gammachuu guddaa fida. Ollaan keenya waan itti fayyadamne yoo qabaate, ati yoo qabaattee deemte isaanii wajjin addaan qooddachuu qabda. Kun ammoo miira gammachuutii fi miira jaalala hawaasummaa guddaa uuma. Amantii musliimaa qofatti osoo hin daangeffamin amantiilee fi aadaa garaagaraattis waliif kennaa kennuun waanuma jiru. Kun ammoo itti fufuun barbaachisaadha jeetii yaada. Alhamdulillahi si haa gawgalanne kunoo waggaa geenye fadluma keeteene. Assalaatu wassalaamu alaa nabi zaynee wa ali wa sahaabii hordoftu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya ayyaana Iidul Fitrii sababeeffachuun kennaan gaafa ayyaanaa waliif kennamu hariiroo nama dhuunfaa fi hawaasummaa cimsuu keessatti qooda akkamii qaba jechuun namoota dubbisuun isinii dhiyeessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattan ture. Qopheessan qophichaa Ambulaa Nadiitiin kan Gulaalee Tibbeessoo Deekamooti.
ayyaanni ayyaana gaarii akka isiniif ta'uun hawwa. Alhamdu rabbi ya mawla ya rahmani rahmanni kee bal'aadha si haa ga'u galanni mootii har'aaf borii fi duniyaa wajjini kee qofa mootummaan ittiin qabu namni alhamdulillahi si haa ga'u galanni kunoo waggaa geenye fadluma keetiini assalaatu wassalaamu alaa nabi zayni wa ali wa sahaabii hordoftoota isaanii.